Asha marka fuuni hordoftoon abduu moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan abduun jedhama abduu moobaayilaa sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaan utilleen isin simanna. Jawaar Muhammad maal jedhe waa'ee marii araara Taanzaaniyaa waboo fi mootummaa gidduutti deemsifamaatiin ture kan dhiyoo sana mul'iin hojjetteetiin turte hafuura nutti deebiseetti jira. Abdiin jira kan jedhudha Jawaar Muhammad maal godhuu qabna maaliif fashalee mootummaan maal godhuu qaba waboo maal godhuu qaba nuti hoo maal godhuu qaba anaa fi atillee dabalatee jechuudha. Waan abdii namatti horu waan Jawaar lafa kaa'edha. Marsan sadaffaan hoo akkamitti dhiyaatu qaba waboon maal fooyyeffatuu qaba mootummaan maal fooyyeffatuu qaba mariin araaraa Taanzaaniyaadhaa kanaaf ati fashalee guufate jenneetiin boohaa ture sanii bitii jira jawween duuba akkami waan jawween dhaabee gurraan isin buusa dhimma araaraa yaaliin marsaa lammaffaaf waboo fi mootummaa walitti araarsuudhaaf biyya Taanzaaniyaatti godhamee milkaa'uu dhabuun isaa uummata biratti gaddaa fi cabaa hamilee guddaa ta'uun ifa. Gama ummataatiin marsaa kanatti yoo xiqqaate qaamotni lameen waliigaltee lola dhaabuu irraa ni gahu jedhee abdiin eegaa ture. Keessattuu ajajoonni waraanaa dirree lolaa irraa mariidhaaf dhufuun abdii araarri ni milkaa'a jedhu akka malee ol kaasee ture. Marsaa lammaffaan kun akka kufaatii guddaatti yeroo dhihaatu agarra. Hawwiin marsaa kanatti waliigaltee irra gahu jennee hawwine qabaachaa turre milkaa'uu baatus bakka mariin kun irraa jalqabirraa yoo ilaalle karaa fagootu adeemame. Sadarkaa araarri hin barbaachisu yookiin hin danda'amu jedhurraa kaaneeti bakka hoggansi ol aanaan qaamota lameenii wal fuuldura dhufee mari'achuu irra geenyee jirra. Kanaafuu araarri kun saffisa nuti hawwinuun dhufuu dhabuun waan gaddisiisaa ta'us abdii kutachuun garuu hin barbaachisu. Abdii kutachuus hin dandeenyu. Fala biraas hin qabnu. Kanaaf ammas mariin araaraa itti fufaa jennee abdanna. Qaamota marii araaraa marsaa lammaffaa kanarratti hirmaatanii fi maddeen garaagaraa irraa waanaan hubadhee fi dhimmoota marsaa itti aanuu fi ni gargaaru jedhu armaan gaditti dhiheessuu fedha. Marsaa lammaffaa kanarratti qaamonni lachuu araara buusuudhaaf yeroo kamuu caalaa fedhii dhugaa qabaachaa akka turan mirkaneeffadheen jira. Kanarraa kan ka'e gamni lachuu akkuma uummata marsaan kun labsii waliigaltee araaraatiin xumurama abdii jedhu qabataniiti dhiyaatan. Hirmaattonni hundumtuu waboo mootummaa fi jaarsoliinis abdii araaraan xumuruu qabatanii waan dhaqanii fi bakka yaadan gahuu dhabuu isaaniitiin miira dallansuu keessa seenan. Sababa kanaanis mariin marsaa itti aanuuf bifa karra saaquun osoo hin goolabin addaan bahan. Gamni lachuu miira gaariin araara buusuudhaaf dhaqanis waan walirraa barbaadan kennuu fi fudhachuudhaaf garuu guututti qophii waan turan hin fakkaatu. Marsaa tokkoffaa irratti waan walirraa barbaadan walirraa hubatanii addaan bahan. Marsaa lammaffaa irratti ammoo waan waliif kennuu hin dandeenye nan starter ta'an waan adda baafatan natti fakkaata. Kanaafuu yoo wal dhibdee kana nagahaadhaan furuudhaaf ammas murannoo qabaatan hojiin itti aanu qaamonni lachuu wantoota gamni kaan akka guutuuf gaafatan fooyyeffachuudhaan dhiheeffachuu fi qophaa'uu qabu. Kana jechuun wantoota wal fudhachiisuun hin danda'amne dhiibuudhaan wal danquu dhiisuu qabu. Marii araaraa keessatti waan hawwanii fi naan mala jedhanii yaadan mara argachuun hin danda'amu. Waan naan mala jedhanii yaadan hundas dhabuun hin danda'amu. Qaamni lachuu jiddugaleessummaatti akka dhufutu barbaadama. Sababni guddaan araara danqaa jiru wanti walirraa barbaadan adda fagaachuu natti fakkaata. Danqaan guddaan wal amantaa dhabuudha. Seenaa hariiroo qaamota lamaanii fi aadaa siyaasaa biyya keenyaa irraa ka'uudhaan yoo laallu wal amantaa dhabuun isaanii waanuma eeggamuudha. Qaamonni alaa kan barbaachisuufis rakkoon kun waan hubatameefi. Araartonni kunneen qaamota lamaan waliigaltee araaraatiin gahuu qofa osoo hin taane hojiitti hiikamuu waliigaltichaatis mirkaneessuudhaa fi itti gaafatamummaa akka fudhatan waliigaltee keessa galchuun rakkoo wal shakkii kana fooyyessuuf fayyada. Qaamonni keessaa fi alaa araarri ni dhufaa jedhanii gaddaa turan amma ammoo fashale jechuudhaan gammachuu burraaqaa jiru. Mariin marsaa biraa akka hin qindoomfamneefis danqaa uumuudhaa fi shiratti seenaa jiru. Hoggansi waboo fi mootummaa ammas ejjennoo dubbii karaa nagahaan furuu yoo qabaatan qaamonni nagaa hin barbaanne kun luuxanii akka hin seenne qaawwa hunda itti cufuu qabu. Dabalataanis gochaa fi jecha carraa marsaa itti aanu dhibbisu yookiin fageessu irraa of qusachuu qabu. Kunis olola gama miidiyaatii fi lola dirree irraa hammeessuu dhaabuu dabalata. Hammaan hubadhetti deeggartoonni gama lamaanii irraa duulli dhahii cabsii barbadeessii waggoota dabranii hedduu hir'achuun yaadni araaraa deeggaruu fi hawwiin nageenyi akka bu'uuf qaban yeroo kamuu caalaa guddatee jira.
Ammasi yaaliin marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabuu isaatii fi gamaa gamanatti qubaa akeekuun ololaan wal madeessuun miidhaa malee faayidaa akka hin qabne hubatamuu qaba. Kan fayyadu gamni ofii deeggaran mariitti akka deebi'uudhaa fi waan irraa eeggamu akka kennu jajjabeessuu fi dhiibbaa gochuudha. Dhumarratti waan hubatamuu qabu tokko jira. Kunis mariin araaraa kun bu'aa dirree lolaa miti. Qaamni wal lolu lamaan marii araaraaf kan taa'u haala lama keessatti. Kan duraa gareen tokko dirree lolaa irratti ol aantummaa guddaa argachuudhaan injifannootti yoo dhihaatee fi gamni kaan guututti moo'amuun dura araaramuudhaaf yoo murteesseedha. Kan lammataa gareen lachuu lola yeroo dheeraa boodas wal injifachuu yoo dadhabanidha. Lolli waboo fi mootummaa jidduutti godhamaa jiru bakka wal injifachuus ta'ee wal dadhabuu hin geenye. Yeroo gabaabaa keessattis sadarkaa san waan gahus natti hin fakkaatu. Mariin kun kan dhufe dhiibbaa uummataa fi hawaasa addunyaati. Keessattuu xiyyeeffannoon hawaasni addunyaa biyya keenyatti nagaha buusuudhaaf agarsiisan kan hin eeggamnee fi carraa guddaadha. Xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa saffisaan jijjiirama. Kanaafuu yeroo dhimmi keenya xiyyeeffannaa argate kanatti ariitii fi gamnummaadhaan itti fayyadamuun barbaachisaadha. Carraa kanatti fayyadamuu dadhabnee qisaasnaan garuu yeroo dheeraadhaaf gaabbuuf teenya. Nu haa milkeessu jechuudhaan xumure Jawaar Muhammad. Waan nuti kalee fideen gadda kanaa abdii muranneetiin abdii nutti golgolaa jechaatiin turre abdii nutti deebise natti fakkaata Jawaar Muhammad. Yeroo garagaraatitti fakkeenyaa fi sabni kun kan burjaaja'e tokkummaan isaa kan diigame waan godhuu fi waan dhiisuu kan addaa wallaalee haga Jawaar calliseedha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jawaar gaafa jiru wantoota adda addaa waan sabni sooshaal miidiyaa kanarratti ittiin burjaaja'u ajandaa gartee diinni kennuuf wantoota adda addaa kan nu jidduutti darbamu jechuudha. Wanni kun waan akkanaati yeroo inni jedheen bakkuma sanitti dhaabbataa jechuudha. Jawaariin dandeettii isaa qofaa fi miti jechuudha. Sabni tokkummaadhaan waan inni jedhu itti amanetiin isaa jala deemuun waan guddoodha jechuudha. Hooggansa kee osoo qileeyyuu si buusee jala deemuu isa jedhamu san Jawaar irratti jechuudha sabni kun kan mul'ise. Kanaafuu hedduu takka na gammachiiseetiin jiraan wanti inni dhaame kun anaa fi atillee nuti hundi keenyayyuu hojiirra oolchuun dirqama kennaa jechuudha. Akkuma gartee igaadillee kaleessaa marsaa sadaffaan kan itti aanu qophaa'uu qaba yookiin dhiyaatuu qaba jedheetiin gaafate sanitti jechuudha. Jawaaris amman tana anaa fi atis uummannis akkasuma gartee warri addunyaas ammoo tokko wanni guddoon wanni Oromoon carraa of dabarsuu hin qabne akka Oromootitti warra biyya bulchaa jirus haa ta'u waboollee haa ta'u anaafisillee uummatallee haa ta'u jechuudha. Carraan amma addunyaan nuuf kennite. Ameerikaan Noorweey fakkeenyaa fi araara waboo kanarratti qaama sadaffaa akka wal amananiif jidduu taa'e jechuudha. Sadarkaa kana argachuun carroomina. Addunyaan daqiiqaadhaan guyyaa guyyaadhaan amalli isii jijjiirama. Gara tokko gortee tokkotti ibidda hafarsuu dandeessi. Si jidduu ta'e si lakki lolli isin hin barbaachisu jettee si araarsuun kun carraa argamu miti. Amman tana carraa isaan nu kennan karaa itti fayyadamuu wallaalleetiin yoo gadi dhiifne booda gaabbii quba of nyaachuuf deemnadha. Irguddaa kan Jawaar dhaame isa kanaa jechuudha. Kanaafuu anaa fi atilleen haga dandeenyeen waan nutti fakkaate qofa jechuu osoo hin taane keessattuu warri gartee fakkeenyaa fi waboo fakkeessee karaa tokko ibidda hafarsu warri kan mootummaa deeggaru fakkeessee ibidda hafarsu jechuudha. Kana keessaa waa hubatan jenneeti yaadna. Silaafuu nama beekaa rafe yaamichi hin kaasu akkuma jedhamu sanii kan beekaa duraa diiggaadhaaf ibiddaa qabsiisu homaa gochuun hin danda'amu. Garuu kan nutti fakkaatee gamaa gamana deemnu wanni kun dhimma uummataa ta'uu beekuu qabnaa jechuudha. Waboo fi mootummaa miti. Dhimma uummataati, dhimma kiyyaa fi keeti. Obboleeyyan lamee wal lolte yeroo jedhamu nam tokko tokko waanuma dhimma wabootiif dhimma mootummaa qofa kan itti fakkaatu jira nam tokko tokko. Dubbiin akkasii miti dhimma uummataati. Haga dandeenyuun gahee keenya baachuu qabnaa jechuudha. Maaliidhaani akkuma Jawaar amma jedhe kana waan gamaa gamanaa ibidda qabsiisuurraa uf eegganna jechuudha. Nama hinjifannoo waboo jedhu diina uummataa ta'uu hubachuudha qabdan dhiifamallee naa godha. Nama hinjifannoo mootummaadhaa shaneen akkas taate nama jedheetiin odeessu diina uummataa ta'uu beekuu qabdan jechuudha. Keessattuu namoonni uummatummaa of keessaa qabdan jechuun namni gartee fakkeenyaaf sabni kiyya hin miidhamin jettanii namni amantan akkasitti hubachuun yaada hayyuu kana dhageeffachuun dirqama natti fakkaata. I think fakkeenyaaf warri karaa mootummaadhaa yoo dirqamni itti kenname numa godhan jedheeti yaada. Fakkeenyaaf warri mootummaadhaaf waa xiinxallan amma fakkeenyaaf haga gartee marii araaraatiif taa'amu kana guyyaa tokkoof illee kan raftiin fudhatiin meeqatama garre aktiivistoota isaanii kan sooshaal miidiyaa kanarraa waa dubbatan jechuudha. Ka karaa waboo jiraatan illee karaa waboo kana keessaan fakkeenyaa fi deeggartoota duraanii tokko kan rakkoo qabu kan gartee fakkeenyaa fi ana malee warra jedhu tokko jira. Waboon amma bakka san hin jiru dhugaa dubbachuuf haasawaa jaalmarroon gaafa Taanzaaniyaa irraa marii gargaarsaaf walitti qabame kan irratti zuumiidhaan dhiyaate viidiyoo sana illee isiniif maxxansee ture. Haasawin achirratti haasawe ilaala. Takkaan fakkeenyaaf hooggansa waboo durirraa ijoollummarraa hordofaati turre gaafa gartee akka ammaa kanayyuu miti jechuudha. Reediyoodhaanis hordofaati turre.
takkaan agarre nama akka gartee haasa'u akka sanatti tole hin jiru jechuudha. Waa'ee tokkummaa irratti akka ijaaramu namni abbaan barbaade paartii akka ijaaratu garuu akka gufuu walitti hin taane akka maqaa gartee tokkoon hin daldalle durii kun hin jedhamu waboo keessatti jechuudha. Addunyaan guutuun ijaarame taanaan faalla wabuutiin ijaarame taanaan diinatti beekamaa jechuudha. Ijaarama garuu gufuu walitti ta'uu hin qabnu. Mallaqa qofaa miti gufuu walitti ta'uu hin qabnudha kan inni dhaammate. Abbaa waa hubatuu fi ergaa guddaadha qaba wanni sun jechuudha. Kanaafuu faallaa waboodhaa deemuun barbaachisaa miti. Warri waboo deeggartanillee dhiifama isinirra beekee isin gosuufi miti tokko tokko jechuu kiyya. Kan warra mootummaadhaa garuu burjaajiin gargaranii uumamaa kan isaaniitiin homaa jechuu hin dandeenyu. Kan uummatummaa of keessaa qabu gara wabooti waan ta'eefidha kaniin kana jechaa jiru. Warri kun ammoo taankii fi baankii illee harkaa qaba waan ta'eef jechuudha. Hundaafiyyuu Jawahar dhufee haganaa waan kana addanuuf baasuun akka nuti hin burjaajonnee fi wanni kun sadarkaa inni irra gahee gabaabinaan akkasuma buruuf maal akka ta'uu deemu addanuuf baasuudhaa fi kun hawaasaaf gammachuu guddoodha jedheetti yaada. An Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.